Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isin deebi'ee jira. Viidiyoo akkanaa kanneen hojjechuu nan dhiise jechuudha. Biyya alaas ta'ee biyya keessa rakkoon dhumaatii lammii keenyaa kun baatee jira jechuudha. Keessattuu warri Beerut keessa jiraatan ijoollee baay'eetu lubbuun isaanii itti darbaa jira jechuudha. Ammas wanni fooyya'ee yookaan wanni dhaabbatee hin jiru. Viidiyoo wayitan argee mucayyoon isin argitan ta'a. Ani suuraa akkasii sirran fidu tanaan duraa yuutuubiin ejjennoon irratti fudhate waan ta'eef jechuudha. Mucayyoon of ajjeesteetiniin duutee jedhamee haasa'amaa jira. Garuu suuraa yoo argitan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Suuraa yoo argitan miilli ishii lachuu lafa tuqeetti jiru. Warri suuraa san argitan Facebook irratti asirratti yaada keessan kennuu dandeessanii. Miilli ishii lachuu lafa tuqee jira. Ishiin dhaabbattee jirti garuu wanni ta'e mormatti godhamee jira jechuudha. Kana jechuun ammoo namni akkamitti lafa dhaabbatee of ajjeese jedhama. Waan akkanaa kun duraanis rakkoon akkuma jirutti beekna. Garuu haa ta'u jarri yookaan ajjeesanii yookaan wayii godhanii dhaqanii achitti hidhuu danda'u. Kun gara hundattuu murteessuun baay'ee rakkisaadha. Ni ulfaata jechuudha. Walumaa galatti kaawwannan jechuu barbaade wanni lubbuu keessan ittiin of balleessitan hojjettanii ifaaja keessan yoo isin kennuu didanii yookaan mootiyyuu gara biyyaa nu galchaa yoo jettanii kan isin galchuu didan yoo kan ta'u ta'e kana lamaan keessaa yookaan rakkina biyya keessaa yookaan immoo wantoota garaagaraatiin lubbuu keessan kan balleessitan yoo ta'e tanaan dura baay'een isinitti himee jira jechuudha. Akka nama tokkotti baay'een isin gorsee ture. Har'aa miti waggaa lama erga chaayinaalii kana irratti viidiyoo gadhiisuu jalqabee waggaa lama guutuu kana kanumaan isinitti hima jechuudha. Piliis ammallee waan isiniin jedhu waanuma ta'een lubbuu keessan of hin balleessina. Namni biyya ormaatti du'e dhiisaati. Yeroo ammaa kana namni biyya ofii keessatti yoo du'e kabajaa hin qabu, awwaalcha hin qabu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana dhibee kanaan ta'a wantoota garaagaraatiin argaa jirtanii maalan isinitti maree kanaan waan isinitti himuu qabu. Kanaaf piliis lubbuu keessan hin balleessina. Lubbuun guyyaa Rabbi jedhe ofii nu hin baati. Ati of ajjeeste, of waraante, of maal goote osoo hin taane guyyaa hin duute siin jedhu osuma raftuu bakkuma sana ka'uu dadhabdee ni duuta jechuudha. Bakka raftuutti kan duute kan waaqayyo irraa si dhufe duute suni jannata si galcha. Garuu ofii keessan of fannistan lafa jalatti illee ibiddatti sin gata jechuudha. Kanaaf jechuudha lubbuu keessan hin balleessina adaraan isin hin jedha. Adaraa ijoolleen Itoophiyaa of ajjeesan sila jedhamaniif harabdoonni ajjeesteetiniin isaan toffannisee jechaa jiran. Fooq irraa darbanii isaan tof darba silaa Beerutii kana keessa ta'ee biyyoota arabaa kamirrattuu of ajjeesanii fooq irraa darbamtee akkana taate kan himamu Itoophiyaadha. Ijoollee Itoophiyaati bakka. Kanaaf lubbuun keessan garaa isinaa nyaantu. Lubbuun akkamitti garaa nama nyaanni garuu dhugaa akkamitti garaa nama nyaanni lubbuun. Kanaaf piliis lubbuu keessan hin balleessina. Ani mucayyoon maal taatee akka duutes hin beeku. Biyya ishii eessa akka ta'e hin beeku garuu suuraa Facebook irratti argee suuraa ilaalee baay'ee of na jibbisiise jechuudha. Akkuma dura isinii tuqutti kaasee miila lamaaniinuu gad dhaabbattee jirti. Akkamitti akka akkasitti of ajjeesanis naan galle jechuudha. Kanas ta'e san lubbuun ishii darbee jira of ajjeeste jedhameeti kan himamaa jiru jechuudha. Kanaaf ani biyya ishii eessa akka taate hin beeku Facebook irratti argee isiniin jedhee walumaa galatti kaa lubbuu keessan hin balleessinaa adaraan isiniin jedha. Wanneen ani isiniin jedhu lubbuu keessan hin balleessinaa isiniin jedha. Walumaa galatti rakkattanii waan taatanii waa dhabdanii aartanii lubbuu keessan irratti ejjennoo akkanaa kana fudhachuuf hin deemna biyya ormaa keessatti.